Ambi guddaan jala kanatti fudhatamuu qaba. Maaliif warra achi qoosaa hunda ganda walitti balaa qubaadha. Ganda kana walitti bu'u nan beeka dhibbaan dhibbatti. Maaliif? Maraa ta'e inni waan beekan mudate wala waan ta'e. Rabbi soraadhu maqaa koo waamin jennaan deebitee abaddeen. Dhaggeeffadhu. Wallaahi mubaarakuun sammaa ola keessaan baatu sanaan naawwiin jaban kiyyaa ijoolleen hedduu sitti bobba'u ta'anii quba qabaadhu. Sitti uummata hawaasaa walitti na buusallee gaafa duraas mana keessa waayifaa wanti natti kennite akka nama arrasuus akka nama qeequs kan godhaa turesi. Adandaa kan na godhataa turesi. Garuu Balleessa koo laamee rakkoo qabaatinitti video as bayi hojii nagalchi yoo ilmuu namaati haasaan ilmuu namaati kataa kun gurguraatti raaraa fuute yoo immoo ajandaa ta'uu amaddiin naawwiinii fi taayiroon amaddiin garaana nyaata kanaaf asitti deddeebi'a malee akka eda aasaa beet silaa baay'ee keetii maqaa waamu amma naawwiinii fi taayiroonii paaspoortii isaa sirreessinaa diraama 2,000 kennanii hin ga'a kan dallaalaan kaffalaa hojii galtaa maal barbaadde kan bira. Dirqama Oromoo si gargaaru. Kana galas kana wanti biyya kana bar anila ummata miidiyaa la deebine lu kachumbar baadam luari. Yeroo sila sila sana to. Hattu kuna geeffadhu mee hattu kuna geeffadhu. Amadde na jaalatta biyya. Obboleessa kiyya biyya argu sirrii asitti mee ture duraan. Maaliif amir rabbi biyyatti sirriisuudhaan nama rakkoo biyya jira. Wallahi an shiira wayisitti shiiraan jiru rabbi si ashiiru jedhe abaarsa. Dhageessa ilaamee bakkeetti katamuu keen barbaadu isa boriitu caalaa abaddeen waan siin jedhu fudhu. Waan siin jedhu fudhaa maddiin an hamtuu siin yaadu simiti eenyu abbaa barbaade hamtuu yaadu akka gootu xaayiroof naawwii tamman dawwala diraama 2,000 isa jedha na erganu kan dallaalaan kaffala yoo sanarraa paaspoortiin 900 9,800 rakkoon qabu isatti isiin raafte hojii ku taasifadhu birrii dallaalaa sirraan kaffala obboleessa ko rabbii jedhi miidiyaa kanarraa gadi bu'i bakka dhumeera kalas oromoon si qabu gargaarsiin bakka garaasti jabaata miti dhiisi. Yoo kana fudhatte dhumeera jandaan. Atooti amma naan deeme amma. Mume. Ajajaa kan fidda. Sitti nagaa wayi. Faasuutti gosi bara waan immoo ni faasuutti itti baasee bakka hundi keessan maala gara kan jedhani. Kana na ergite. Faasuutti jira. Maali. Faasuutti jira. Sila pasporti ke kan adil. Abu pasporti terkone sitte ke ber. Sardari. Kas. Gobi jole ke saate kan kas kan. Kas. Video nanti kan nang kas saya nang ada video kan. Kalau suruh kan ada kan sana tu ditan. Nang kas terlihat kan. Berapa nih berikan? Desember galme sisa. Ati taro sila nan nawin kan pasporti kan nere. Ani mukan dallaalaan kenna hojii galchina kana booddee ana waa kadhatu argitani na hudhaana ajjeesaa na qabsiisaa dheera ergaa birritti dafaa gaamuma. Namoonni baay'ee waa'ee bayyiitti naasuraarraanii qodaa dhabatanii kan silii godhanii naan aadamii deeggarsa galleessanii uummata hundaa rasaa ture. Kanaaf ana obboleessa keessan xiqqaadha. Rabbii rasuulilaatiin natti illee mufatinaati kabajaa dhufeensa irraa mala isin nama arrabaatii miti. Nama baay'ee na gargaare namoota baay'ee immoo dhufee na arrabse namoota baay'ee na xiqqeesse. Kanaaf an obboleessa keessan xiqqaadha kanaaf rabbii rasuulilaatii guyyaa guyyaa jumaati warri natti mufatan dhiifama godha mubaarikee fi obboleessa keenya asirra jiru kan ammoo fooloo godhaaf hundi keessan namni kun lama kun fooloo ta'e gadha hundi keessa fooloo godhaani jedhu kun nama oolmaa guddaadha oole mucaan asirra jiru kun dha mucaan asirra jiru kun nama oolmaa guddaadha oole baadiyyoon kun nama bakkeedhaan hafuuf bakkeedhaan fuudhamee wallahi baadiyyoon nama dhugaati wallahi nama qonna karaati ani ni arge wallahi. Mubarak Musamma semua nama. Dapat dua kamera kasih. Sirbi jalur. Dapat. Kau tu kau nasi na malas tadi kan tadi ucap malas je na. Wallahi 3 mata dulu. Daba kalas. Fedu masalah dapat. Fedu akan nggak? Apa bu ikan udah? Harapol itu mungkin. Ya udah. Mube. Ibu muda. Yang belum tu kau kaje. Saya ucap kaje. Kandam sudah fabu. Apa mata kamera walau tikau bawa sudah tibo. Yoo namtu ko gorfatee ka telefatee jire tokko dhufee mufaallaa dubbata bo jazbaa duwwaan ach bakka hadiisaa rabbii soraadhaa bakka bataam dakkamaa kun maal lalujuu paaspoortii yakin abaasi na akinni paaspoortiin boriin boo amma paaspoortiin nama kuma lama kaarratti sistima waadaa seentee buutee itti argaa
paaspoortii kan kunatti kenniti dhaqee hojiisin malee akka isin maaliif wiqaamaan kan kun irraa dhumata waggaa tokkotti waggaa jirti. Ani immoo bor yoo paaspoortii kun irraa dhume akka paaspoortii baafadhu qabu. Kanaaf kanarratti ati paaspoortii kana baaftee natti kennitee hojii keessannu yoo immoo maallaqa rakkatti uummanni Oromoo si sitti kenna. Si galee? Jira obboleessa kiyya gargaaraadhaa iqaamaa nana argaa akkuma ilmoo namaatti. Har'a immoo muudii qabattanii gaafa isin ayyaatanii muudii anaa irratti gandaan ganda walitti waara quba qabaadha kan. Gaafa isin maraataan aanaa jedhu ganni keessanii maraataan fayyaadha. Yoo ituma maraadha yoo saba kootiif maraadha saba kootiif qabsaa'een biyyeen walitti raasuudha jechuudha. Maaliif maraataa miti fayyaa nama kuma dhibbaa jiru kafalee mana dhugootee dhiisee biyyoota Ameerikaa keessa dhufe. Maali shamarran wayii yookiin dhiirri nafin. Garuu adda warri gadi baatanii maraataan abacaan jettanii muudii qabattan gandaa ganda walitti buusaatani. Gandaa gandi walitti lafarraa akka tafiitti funaanamtan quba qabaadha. Ramadaan itti lafa kunoo qaban itti muudii kunoo suuqii isaan jiraatan jechuudha. Tokkoon keessa lamuu waa'ee koorraa. Naawwii jabalasa jira, kiyyaa jabalasa jira, hundi keessa jirtan jechuudha. Engadee qaban ambaasee badawitti dabalee himu muudii qabataa turan. Dubbiin kun dubbii sooshaal miidiyaati. Qaama seeraati itti himan alboota jechuun bootee nama kun arbaanni kiyyaa jira. Paaspoortii qabu malee jechuudha. Adda sun isin kasase hunda keessan gadi bee jechuudha. Gara bee isin busiisa akka kan daatee akka gosaatti jechuudha. Ramadaan illee hadhaan booda ajandaa gosaa ambaasaa kunoo qaamaa itti mudate suuqii isaan jira. Mubaarak Musammallee bayi alakshitaa illee ajandaa gosaa bayi. Gargaarsa koo ilaalee ajandaa koo ilaalee bayi. Yoo hin baatu taate tarkaanfii guddaa seeratti fudhatamu akka shanan gibeetti akka gandaatti akka dadootti illee jechuudha. Ijoolleen biyyaa alakshitaa jetti tarkaanfii guddaa sooshaal miidiyaa ta'e qaamaan ta'e jechuudha. Maaliif ilmi namaa kamuu rakkata biyya kana keessatti hin rakkata. Gaafa rakkatu arrafamuu qabu gargaarama hojii gala boonmoo dhabame dhiifamee ijaan ilaalama. Malee sooshaal miidiyaa gubbaatti namatti taphachuun namatti qoosuun ni barbaachisu. Har'atu gargaarsa itti gargaaramuuti wallaahi adda namni miliyoona 3 miliyoona 4 miliyyoonaa goona. Maaliif hawaasa hunda na beeka. Akka gargaaramu akka namni sappoortii nama beekanii mataa bitti. Mucaa kana biratti musliimaan bakkeedhaan afaan ijoollee majimmaatti kan fayyadamu. Bakkeetti kan teenyaa gadi baasanii jechuudha mana keessa. Kun tokkummaa miidiyaa turge kan baala gadi baasaa gataa ture. Inni akka sagalee kun dhaggeeffachuu hin disan. Kan naawwinii fi kiyyaan naawwinii fi mucaan tokko ijoollee dheerooti ijoollee mutee dheeroo gadi baanii kan jinjarri bu'aa turan sababa kanaa ta'e innumnaa jedhanii aaranii ijoollee biyya tokko ijoollee safaraa. Dhiifaman gaafattu taanaan kana baafamaa jirtati. Dhiifaman gaafattu taanaan amma deemaa jirta bakkeetti gatamaa jirta jechuudha. Kunoo dhaggeeffadhaa. Gora kee eegasii mubaarikiinis maasarniis booda dhiifama gaafattaa abdiin dhiifama sii godhu. Maasar shara fuudhee ganda gaafanne mucaa tokko maal waa ta'uu ooranii hin jedhan. Ooranii gaafanne aadaa mubaarik arrassu mubaarik musammaa arrassu maasar shara fuudhee mana keessa gaa'eessuma keessa gaafanne arrassu mana kee taa'ee ture mubaarik musammaa waa tokko natti hin dubbanne. Garuu gadi bee maal jedhaa Ahmadiin torarse malee hin arrassinee dhimma mormaa ture ittiin fadhadhee ittiin likkiisaa ittiin sitti na arrasise sitti hojjechee dhiifama guddaa maasa jedhee dhiifama kana dhiifama na godheera. Hadha immoo tokkummaa miidiyaa networkii haaraa taasisee lafa olkaasee waliin dhiifama godhu. Ajandaa godhatee miidiyaa irratti nama 15,000 wayii nama 15,000 ture jechuudha. Ajandaa godhatanii haasaa turan jechuudha. Kanaaf tarkaanfii guddaatu sirratti hin fudhatamiin seenaan jira Ramadaanii kun qaama mana jira Alakitaa immoo Mubaarik Musammaa gorsaara Mubaarik Musammaa akka hin gargaaramee farsuun kun jira. Mubaarik Musammaa sirraa sagalee kana waraabadhaa hundi keessan. Hundi keessa waraabadhaa shi sagalee kana. Sagalee dubbadhu kun. Hundi keessa waraabaa sagalee kana. Mubaarik Musammaa Alakitaa jedhee waltee gorsite akka hin gargaaramne godhatta. Mubaarik Musammaa ganda tokkotti jimmatti biyya tokkotti waliin hin galu anaafatti. Yoo ati gargaarsa koo keessatti dhuftee guluu taate an paaspoortiin qabu paaspoortii koo dhimma mootummaatiin jalaa gatanii waraana mootummaa jedhanii qodaallee dhalabatanii kan saraa turanii waa'ee mootummaatiif. An kan hin qabsaa'e mootummaan ergatee miti waa'ee mootummaatiin natti qabsoomnaan gadi bee ofirraa dubbadhee kitaaba muummicha ministeeraas gaafa jedhu kan Dubaayitti akka eebbise nasiina olee baabaan noodiin Kiyaar Bashir anneen Dubaayitti eebbifnee galle kanaaf illiqiinaa qabanii ilaaluu dandeessanii warri jedhi qodaa dhalabatanii kan saraa turanii sababuma kanaa fi dhimma kana mootummaa Itoophiyaa jechuudha yoo dhuma sirrii Itoophiyaa irratti mootummaa dhaabni Itoophiyaa yoo ilaalu qaba. Maaliif muummicha ministeeraa gaafa duraatiif kan Dubaayitti akka kitaaba isaa eebbisiisan hadha paaspoortiin koo sababii isaanii ilaallatan jechuudha. Dabbootii dhagaatti qodaa dhalabatanii kaansilii godhaa turan. Kun immoo bizineesatti hin ilaalamu. Hadhaan boodatti poolitikaa kamirraa yubbilii sagalas. Maaliif ambaasiin Itoophiyaas ilaalaa ture waan ta'eef naan gaafanne. Dhimma kana hatattamaan tarkaanfii irratti waraabbatanii sagalee kana waraabbatanii hin qabne warra natti qosaa jechuudha. Kanaaf tarkaanfii